namni eenyu ta'uu qabu? Qur'aana ta'u. Eenyu ta'uu qabu? Hadiisa ta'uu qabu. Hubatuu qabu. Tabayya. Hin dhama'in. Ifaa bilisa. Amantaan addaan beeksitti as darbe. Bifa saniin deemuu qaba. Aishaa gaaf tokko dhufaniiti Abi Salamata bin Abdirrahmaan isin dhiiraan ala qaraasiftii takka dhageesseera. Dhiiraan ala qaraasifti. Sheekotii gurguddaa, ulamaa gurguddaa, ormi muslimaa asaabota keessaa qaban isii malee nama jaha hadiiraa isiin ammoo torbeessituu haguute bar banami dhufan sheekha jeere waa ulumaanni asaabota nama torbaffaa keessa isii jira intala Abbaa Bakrii jira isii jira eenyutti aante tokkoffatti aante ka Abbaa Hureyratti aante Abbaa Hureyratti tokkoffaa silaan Abdullah ibn Amr ibn Aasitu tokkoffaadha inni darasaan irraa qara'u didde doo isa sana silaa ilmi ni beeka irraa qara'u didde maaliif irraa qara'u didde jaa Tawraatii kana moggan naannessee jaa quraana keenya kana moggan hangalumaa jecha irraa qara'u didde quraanni keenya kun gayaa dhaabi akka amantaan dubbatutti gaaba waan takkatti sinaa jamsiisuu ba wanni isaan ta'in bar ilmii waa xiqqoo malee akkuma nama daftara usuula ijoollee qaraayisuutii ba bifa kana beeka kanaaf jecha rabbi subhaanahu wa ta'ala نفي ذلك لبلاغا لقوم إن هون جاي على القرآن ما فرضنا في الكتاب تبيانا لكل شيء تفسيرا لكل شيء قرآن وما أوتوا من العلم إلا قليلا وان إجابات صدرك قرآن رجلين كتاب ما نكناتو تقارب بسببنا برانا الدنيا خيسا كتاب قداها مالك أنبيوتا سان أقاب سي علمي قدوتا وري أمان تنقب سانسون قدام غافتات ديبسا عائشة ديبفتي ربي قد تمسيسي دو ديبسا تراني سر ديبسا دو وجه رسول خنافو قرآن تج وهذا كتاب أنزلنا مبارك عائشة أبي سلمة بن عبد الرحمن قافت حقوق قافت أخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق إرجام الله سيرة إرجام الله فأنا سيرة رجسة فأنا خماتي بيا حديث القرآن خراب أكاتا أمانتان كينيا حديث سوان صدركا خداني akka khayamasa san keessa jira kuna sanirraa tokko kutuba amantaa kanaatu daandii fudhaniin kaa'amu kanaafu khuluqa ergama allaarraa mee nuu odeessi jedhe kaana rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam alqur'aan jettee ergamaan allaa maal ta'e qur'aan ergamaan allaa maal hadiisa sahih akkas ta'e akkana jechuun maal jedhu qur'aana ta'uun akka qur'aanni jiru kana waan inni waajiba jedhe waajiba jettee hojjetu waan inni haraam jedhe irraa fagaatu waan inni gorsa akkasii sii kennu isaan gorfamu waan inni kara dawaatii sii kennu akkas ta'uu haruma cufaan daandiiwwan saylan inni deemu itti fayyadamee itti bultee hiikaa isaa beeytee hojiitti jijjiirtee itti fayyadamtee itti fayyaddee bifa sanii deemu qur'aana tokko ta'uu qaba wala rasul inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura waliin ooduu qabu waliin lollaa takkaa akka kanuu isaan ooddeetuma isa dubbisuu baateetuma oguu gamana dhufte irraa gorteetu araatee qara hiikaa bartee bar
وجيت جيجير فيما نجا كوار ربي خدمة سكومي فكاتي ربي ونينا ما أمي فكنا في وانت خنا القرآن توقف حديث توقف برا توقف نيكا يو كان أنت يو إسان تي أمان ننجل بفخنا ديمو سلطان إني موتم مقام إني نما جلن ديم هوا نما جلن ديم سلطان إني ولو تاب الحق وأهواهم لفسدت السماوات والأرض بفخنا ديمني حال غاريدان أمانتاتا أبان ديمون دي قامن رتي جوي